Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtuu ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti Rabbiin guddaan isin bira haa jiraatu. Kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan hunduma keessanuu. Akkasuma dhaamsa burqaan Jamaal isinii dhaamuu fedhu akka mataa kiyyaatti. Ana malees namni hedduun gadhiisee jira. Namuu waan dandeessaniin sagaleedhaan yaadaan barreeffamaan karuma fedheenuu jechuu gadhiisuu dandeenya. Barreeffamaanis gadhiisuu ni danda'a. Sagaleenis YouTube fi waan qabdan hundarratti akkanii fi gadhiistanii Facebooka nu jalaa cufanis Facebooka alhamdulillah Rabbiin nu barsiisee jira. Karaa feeneenuu ni banannaa jechuudha. Nuti nafxanyaan nuuf hin banne duris Facebooka. Saniifuu isin nama keessan saba keessan Oromoo bira namni Oromoo taate dhiiga Oromoo qabdu bira dhaabbachuu qabdaan isiniin jaa. Saba Oromoo bira dhaabbachuu qabdan. Saniifuu waan dandeessan hundaan bira dhaabbachuu qabnaan isiniin jaa. Akkasumatti isinitti hin dheeressu Facebooka seentanii riyoot Amaariffaadha. Ana Amaariffaa kanallee hin beeku baradheen jiru. Akkasitti irraa deebitanii kana anaatu irra seenee jira. Facebooka keessan seentanii as gubbaarratti searchii irra barreeffatan jechuudha. Riyoot jettanii barreeffatan Amaariffaa kanaan jira. Kunoo isa kana Amaariffaa kanaan kan jiru kana. Ana Amaariffaa waan hin beekneef asirratti akkasi godhatan. Akkana yeroon fi inni isinii bane akkasi gadhooytan jechuudha kanarratti. Akkana yeroon fi inni akkanatti isinii bane jechuudha. Warreen fi laayikii kana qabu laayikii kana akkatti irraa laayikii kana warri qabu irraa kaaftanii jechuudha. Akkasi dhuftanii laayikii kana irraa kaaftan. San booda asirratti dhuftan jechuudha. Bakka tanarra ni argitan tuqaa sadeen tana akkasi gadhuuxanii maal isinii fida akkasitti tarree isinii fida jechuudha. Yeroon fi isa xuuxan tarreetti akkana isinii fida jechuudha. Tarree yoon inni isinii fide find support or report page kajoo kanarratti asa kana yeroon inni isinii fide kanarratti xuuxanii jechuudha. Barreeffamaan ni argitan. Ana malees nama hedduu gadhiise akkasitti asirratti xuuxan jechuudha. Yeroon fi inni akkana isinii fide isa kana head speech kajoo kana speech kajoo kana asirratti akkasitti xuuxan jechuudha. Next jee isinii fida. Next kana ni xuuxan jechuudha. Yeroon fi next xuuxan akkanatti raayitii isinii banee jira. Thanks we've received your feedback jee isinii fidee jira. Asirratti isin qeeballee jirraa waan isin gootanii jeeti isinii godhachuu. Yeroon fi dan akkana isinii fide dan kanarratti xuuxanii jechuudha. Akkasitti isa kana yeroo xiqqoo keessatti ugguruu dandeenya. Nafxanyaa miliktana yeroo hunda duula akka isaan nurratti godhan daran irratti bannee duula irra gaggeessuu qabna. Nuti Oromoon miliyoona meeqa namni nu caalu namni nu ga'u hin jiru. Nafxanyaan nu injifachuu hin qabdu inshaallah. Kan fadhan dhalataa Oromoo ajjeesanii akka fadhan godhaa oolanis Oromoon hin dhumtu. Akka firii bishingaa firii boqqollooti. Nuti hin dhumnuun isiniin jaa. Saniifuu waan dandeessan hundaan saba Oromoo saba keessan cinaa akka dhaabbattan barreeffamaan waan adda addaa poosti gootanii sagaleedhaan Facebookaa fi YouTube peejii waan qabdan hundarratti Twitteraa fi Instagram hundarratti akkasi gadhiistanii nafxanyaa duula irra banuu qabdan. Akka isaan OMN irratti duula akkasi bananitti isaan kunoonee argitan akkuma kana akkuma isaan laal OMN isaan jala yeroo seentan riyoot kana jala yeroon fi seentan akkanatti isinii bana inninu. Waan isaan gadhiisan laal OMN akkana godha. OMN akkana godha. Akkana godha. Akkana godha.
kana godha ajaanii isaanoo akkana gadhiisanii jiran. Isinis waan kana hunda jala deemtanii kaniin an godhe kana wajji walirra laallattanii akkasi godhuu qabdan jechuu waan isaan asirratti OMN irratti akkana kaayan kana jechuu. Saniifuu galatoomaa akkaniif hornaa hordoftaniin isiniin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh. Haroo siitii subscribe godhaan isiniin jaa.